Ana bakka maqaa maarraa goota kiristaana. Kirista okay ki wangeela 66 moo 80 takka Itoophiyaa keessa waldaa lamaa jira tokko Protestant Phenxeedha kan Ortodoksiin 81 dhaan deemti kan Phenxeen 66 deemti waldaa kam deemtati Ortodoksiiti moo Phenxeeti? Ani Phenxee keessa isa Phenxee Phenxotaa yookaan moo Ayyee Phenxee Phenxotaa onuma tolchaa warra. Usme ayyee ajaa'iba awwaati ilaan maqaan kee kun ajaa'ibaati ayyee. Innaa kanan waaqessu moo gooftaa gooftotaati. Okay, homaa gooftaan gooftota. Waaqayyoon kan kee eenyu? Waaqayyoon kiyyammaa. Waaqayyoon san kami? Allahu. Islaama kaati. Arabiffaan miti ree Allaahni rabbi jechuudha ka akkamni. Okay, Yesuus maal siif ta'a? Yesuusi Allaahadha. Oh, Allah miti. Ka amma qoy rabbii fi inni rabbisi namasi. Yesuus moo? Eewa. Amma ati kana ati dubartii si dhiira siin jechuun nan danda'a? Hin danda'amu seerri uumamaallee akkas nan goone ka. Okay, Yesuus Kiristoos eenyutu ati nama si waaqaas eenyu jedheen? Waaqayyo abbaadha? Seeruma uumamaatuyi kanuma nu uumetu alaama kana kan uumetu akkasitti lallabe. Kan uume Waaqayyoon abbaan tokkicha ilma isaa jedha. Waaqayyo abbaan gartee akkasiin dubbatama. Eenyu ragaa beef Waaqayyoon abbaan ati ilmi kankoo ati nama si ati waaqaas hin jedheeni? Yes, amma ani kanan amanu Trinity wanna jedhamu yoo beektan. Trinity Sillaasee waan jedhamu wangeela keessa hin jirtu bar. Sadeen tokko Waaqayyo waan jedhamu hin jirtu. Yes, hin jiru. Garuu akkam ati itti galchuu deema boo maal taate laan kiyya waan hin jirre. Sillaasee jecha jedhu anuun fudhadhu bee dhaggeeffadhu. Fudhattee jirta fudhannaa nuna lallabuu jirtaa kuno? No, addaamteenyaa majammara. Ishi. Laala, ustaaz. Tokko abbaa jira, ilma jira, hafuura qulqulluu. Father, Son and the Holy Spirit kan jedhamu. Malee ani akka ati sillaasee jettee walitti cafallaqxu kanatti miti kan fudhadhu. Who is the father? Father. Who is the father? Is the father is a fully God tokkichi abbaan san Waaqayyo guutu moo Waaqayyo irro? Guutuudha malee maaltu isa hir'isa? Guutuu jechuun si galtee guutuu jechuun teessoo isaarraa maaltu hir'isa ustaaz? Ati amma dhiira guutuudha miti wayii dhiira irroodha? Hir'uu dhiira hir'uu ta'ee kan uumamu jira moo? No, waan siin jedhe bee fakkeenya waan si godhe guutuu jechuun waan tokko kan waan takkatti qaama biraatti naa jemne guutuu amma waan kun Waaqayyoon abbaan uume. Waanta guutee na uume. Gobas Waaqayyo abbaan waaqa guutuudha moo waaqa irroo? Guutuudha inni waa mara kalaqe waa mara uume. Gobas Waaqayyo abbaan Iyesuusiin alatti waaqa ni jedhamu moo waaqa hin jedhamu? Jedhama. Hin jedhamu. Gobas Waaqayyo abbaa malee Waaqayyoon biraa ni jira? Waaqayyoon biraa. Kan addunyaadhaaf immoo ilmi namaa cubbuu waan hojjeteef abbaa san siin jenna. Waa'ee cubbuu keessa taasisan jira. Waa'ee amma abbaa waaqni kun tokkuma tokko laal. Waaqayyo tokkichuma. Waaqayyoon abbaan tokkichi waaqa guutuu fitsum amlaakii fitsum gaad fully gaad irruun tokkicha kun. Waaqayyoo tokkicha abbaa kana malee Waaqayyoon biraa kan abbaa jedhamu jira? Hin jiru. Waaqayyoon abbaan kun Iyesuusiin alatti hafuura qulqulluun alatti waaqa ni jedhama moo waaqa hin jedhamu? Hin jedhama. Gobas. Kanaafuu ittiin naajamu jechuun Waaqayyoon tokkichuma kanaatu waaqa dhugaati. Tokkichuma kanaa Waaqayyoo guutuudha. Qaamni biraatti ittiin naajamu qaamni biraa waaqa isa godhuu hin danda'u. Qaamni biraa isarraa fincilee waaqas ta'uu hin danda'u. Eeshi akkas jennee miti ree ustaas. Jenne haa Amma seera uumamaatti adeebinu ka. Maal uumaa okay waan Waaqayyummaan kun akka uume moo? Eewa. Amma achuma okay tokkichuma kana qofa ayyee dubbadhu. Rabbi tokkicha ammallee borullee taanaan. Okay Yesuus Kiristoos rabbi moo rabbii miti? Waaqa.
Waa jechuun waan biraatti hin dubbii dabalin kaa eega tokko naan jettee tokko jechuun dhumate abbaa qofaa waaqa naan yes jettee bara. seera uumamaarra deemnan sinin jedhe nama calqaba namni uumame eenyudha? Aadam. Aadami. Aadamiin eessa ture? Jireenya bara baraa keessa ture. Takka Yookaan garden immoo Eden. edan gannatii isa jennu jannata keessa ture. Ayyee sana ayyee. Achi keessatti waan rabbiin hin hojjetinaa jedhan hojjetan immoo hin hojjenne. Ittiin kalaayinaa jedhanii hamtuu fi gaarii addaan beeku hin dogoggoree hin nyaate muka ija wayinii sana. Yes. Erga nyaatanii booda immoo seexanni dhufee dogongorsiisee nyaatanii mitiire. Hin baase achirraa. Gadi bu'ee jedha. Ba'ani ilmi namaa kun achi ba'ee eessa dhaqe? Lafa kaa lafuma tanarraa. Lafa kanarra. Kanaafuu Waaqayyoon ilma namaa kana dhiifama godhuudhaa fi Iyesuus Kiristoos bara kakuu moofaa keessa hin jiru. Bara kakuu haaraatti ilmi namaa kun kan jannata keessaa ari'ame kun karaa Iyesuus Kiristoos ergamee dhufe gaa'in. Karaa Okay, Iyesuus arsaa Kiristoos. bara okay arsaaf deemta. Bara kakuu moofaa arsaa horiidha qalanii waaqayyo gartee nyaachisanii Yes. waaqayyotti dhiyeessanii mi? Eeyyan. Okay, bara kakuu moofaa horiin re'een hoolaan hin jiru. Hoolaa qulqulluu ilmoo ishee aarsaa godhaa turan bara kakuu Godhu moofaa turan. keessa. Hoolaa qulqulluun ilmoon ishee hin jirtu bara Iyesuus. Jirti kaa hoolaan bara Okay, kakuu jirti. haaraa. Okay, waaqayyoon okay Yesuus Kiristoos ni qalame. Hoolaan bara kakuu haaraa keessaa Iyesuusi inni nu ergame jechuudha. Yesuus hoolaadha ni qalame. Ni qalame, ni qalame. Oh, ni qalani. Ni qalanii, ni waraananii, ni Ni qalan. fannisan. Oh my God. Yesuus Kiristoos ni qalame kan jedhu isa jira. Ustaazi kaa amma. Qaluusii galtee qaluun mataarraa muru bar. Ustaazi na dhaggeeffadhaa kaa amma yaada yoo walii galu. Illallah. Okay, eenyutu qalaa jeen Yesuus Kiristoos. Okay, bara kakuu moofaa waaqayyootu ajajee miti akka qalan. Ammas beeka Waaqayyo mata Hold on. jajeessas. Waaqayyo abbaadhaa miti kan ajaje akka qalan. Yesuustu ajajee moo waaqayyo abbaatu ajaje akka qalan aarsaa? Duras jira minni alfaa fi omeegaadha jedha. Abboosin. Okay, Yesuustu ani hoolaadhaan na qalaa jedhe. Maal jettaa ustaaz? Okay, ransii deebe. Bara kakuu moofaatitti Museedhatti gartee Daawud salama. Cubbuuni bara kakuu moofaa keessaa kan namaaf Aarsaan kun dhiifamu. wal dhabdi. Aarsaan gorraatii godha. Aarsaan gartee horbeessa takka waan dhiyeessanii fi aarsaan akkanuma kadhatan wal dhabdi hundisiitu cubbuun adda addaati. Waan jedhe bara kakuu moofaatitti horiidha qaluu turanii mi? Eenyutu aarsaa san qalaa gorraa jedhanii ajaja abboomiitti kanne? Rabbiini kaa rabbiini be. Rabbii mi? Eewwa. Okay, Yesuus Kiristoosos aarsaa godhaatii qalaa kan jedhee gartee ajaja dabarse eenyu? Rabbuma. Fidi eessatti obboleessa kee yoo kan akkas jedhu taate pheenxeen sii ta'a amma. Amma deem feetu Yesuus abbaa kee Kiristoos gaafadhu ta'a. fayyadu haadha sirmee ta'e gaafadhu waaqayyoon aarsaa ilma kiyya kana Yesuus kana gartee qalaa aarsaa godhaati nadhee isaa cubbuu aadam karasii malee isiniin dhiisu kan jedhu taate ani pheenxeen sii ta'a hin ta'in islaamallee na fudhadhu naan deem. Ashi. Hin fiddaa? Ustaaz kaa. Hin fiddaa? Eegaa. Maaliif hin binne? Amma fiddamoo booda moo boru? Amma fiddamoo booda moo boru? Booda boru kan jedhu hin jiru be ustaaz. Okay, amma kan harkallee si ol qabeetiin taa kuno. Ani ilaali ustaaz. Ustaaz. Dhaggeeffadhu. Ani mormiidhaaf hin dhufne. Beekee bari yaa habiibi kiyya yaa mormee miti wallahi. Waaqayyo okay ilma namaa ajjeesuun cubbuu moo cubbuu miti? Cubbuudha. Waaqayyoon abboomii kurnan keessatti hin ajjeesin kan jedhu caafamee jira moo hin jiru ajaja waaqayyoo kan dabarse akka lubbuu namaan ajjeefu. Hin jira. Yesuus Kiristoos lubbuu qulqulluu lubbuu cubbuu hin qabnee miti? Hin qabu gonkumaa hin qabu mudaa tokko illee hin qabu. Goobas Yesuus kana namni ajjeese cubbamaadha moo cubbamaa miti? Cubbamaadha malee. Goobas
Kanaafuu reeffa namaa namni gartee ajjeese maari cubbamaa deebistee dhumattee maaltu si galche rabbi ramasee haa godhu. Ustaaz, Achuma ustaaz, ayyee ustaaz. abeet si galte wallahi akka Warreen hin isaan dalagne. qoy ustaaz. Ayyee. Jarri isa ajjeesan suni namuma akka keenyati. Namuma akka keenyaati Yihuudoota jechuun akka quraanaatti hin ajjeefne akka wangeelaatti illee hin duune biroota keessaa si kan dunan danda'u. Yahudootatu warra isa hin fudhanne warra inni Okay. rabbi biraa hin ergamne jedhetu isa ajjeese malee. Bar warri Yihuudoonni Yesuus qofaa miti barka irratti dulan. Waan Yohaannis Cuuphaas ni ajjeesan, Hisqeel ni ajjeesan, Isaayyaas ni ajjeesan, raajota nama hedduu ajjeesanii bar. Ajjeesane. Waan sin jedhe jarra san okay waaqayyootu ajjeesaa jedhee immoo uffata ofiitiin ajjeesan jarri. Jarri ofiin ajjeefte malee waaqayyo Okay, ajjeesaa gobas. jedha. Yes, gobas. Yesuus Kiristoos kanaas Yuudaan dabarsee gurguree akka hidhamu taasise, Iyyesuun akka ajjeefamu kan taasise, ajaja waaqayyootiin immoo fadha isaati seexana raawwate Yuudaan. Yuudaan bari seexanaani. Seexanatu itti Gobas ergame. seexana seene. Namtichi kun birrii gartee soddomitti gurgurachuu dabarsee isa kannuun Yes. gartee Yesuus illee dabarsee na kan jedheen gartee namtichi kun hojii waaqayyoon raawwate moo hojii seexanaan raawwate? Namtichi hojii seexanaa raawwate kaa seexanarraa dhaga'ee bar. Thank you. Okay. Yesuus Kiristoos lubbuun qulqulluun tun lubbuu cubbuu hin qabne kuni kan waaqayyoon jaalate ilma waaqayyoo kun ajjeefamuun siif gammachuudha moo gadda? Anaaf moo? Anaaf Waan gadda ta'us waan hojii Yuudaan dalage kun Yuudaan ni deeggartaati. Yuudaan ni deeggartaa. hin deeggaru maalifan deeggara Okay. Yihuudaan. Yesuus Kiristoos ajjeefamuu isaa hin deeggartamoo gartee hin balaaleffatta? Iyesuus Kiristoos naaduu isaa nan galateeffadha. Eenyutu siif ajjeese? Guumaa inni Warri Yesuus Kiristoos akka ajjeemu yaa ilaan kiyya ana kun si galtu an si mormuufi miti. ustaaz laala Eshi. naa hubadhaa ka dura naa Ai. hubadhaame. Tole. Numti calqabumaa kan gara biyya lafaa dhufee fi cubbuu keenya ofitti fudhatee akka du'ee cubbuu keenya sun akka nuuf dhiifamuufi. Maal eenyu Inni- akkas jedhe? Ofitti fudhate cubbuu keenya. Ofitti fudhatee? Okay, kanaafuu Durumaa gaafa ergamu ilmaan namaatiif ergame malee eenyu? yookaan Okay, ilma namaatiif. Yihuudaadha. Okay. Musee ilma namaatiif ergamu waan argamne Museen Daawit Salamoon Abrahaam. Muuse za normal ነው እሱ እንደኛው ነው ሰው ነው እሱ Maannoo normaal innis Yesuus normaalii miti? ኢየሱስ ኤርገማ Okay, si qaba gaafadha. waan dhufeef Waaqayyoon- qaba Waaqayyo- Musee- afaan raajotaatiin Dhaggeeffadha. afaan raajotaatiin dubbatamee jira inni maal jedhame Beekee waan inni jedhe duris haa ture turu. fuulduratti Akkasuma ture. sin jiraata Mee kana waan biraati waan haasa'u itti mee deemna. Beeksisi kun wayii yoo sii galte waan wangeerraa yoo fudhatu taate waa nun dhibu walii galla. wangeelatti illee yoo Waan siin jedhe amma duruu si galte. Waaqayyoon abboomii kurnan keessa hin ajjeesin kan jedhu ajaja dabarsee komaandimentii dabarse moo hin dabarsin. warri ajjeesan waan jiranii fi ustaazi warri nama Beekee. ajjeesan waan jiranii Arrallee nama ajjeesa. akkasitti seera teechise. Tuutti Yesuus Kiristoos hin dabarsitee mana murtii kannittee gurgurattee fannistee cafeeytee ajjeefte kuni tuuta gartee hojii waaqayyoo raawwattu moo tuuta hojii seexana raawwattu? Tuuta hojii seexanaa raawwattu. Ati tuuta hojii seexana raawwattu kana deeggartamoo tuuta waan kana balaaleffattu? Kan balaaleffatu. Gobas Yesuus Kiristoos gartee na ajjeesaa jedheeni tuuta kanatti mee ajjeesan moo fadhuma seexana raawwatan jarri kun? Fala seexanaa raawwatan. Gobas waan fadha seexana raawwatee nama ajjeesan tokko akkamitti ajjeechaa namaa gammaddee deeggartaati? Inni namaa miti kaa. Inde Oh, namuma Waaqa. akka Ammas- keenyati ustaaz inni namuma akka Een- keenyati. Okay, Yesuus. Yesuus Nama nama akka keenyatti. Nama akkami sira? Nama sibiilaati? Okay, dhaggeeffadhaa ishi. Eshi. Yesuus Kiristoos nama rabbiirraa ergama rabbii kan qabu hafuuraan karaa dubree maaramiitiin Dhalate. kan dhalate Nice. eenyuuf jedhee kan ergame ilma namaa Saba addunyaa Israa'el. maraaf jedhee kan ergame malee inni ergama qabaam akkuma namaa Okay. normaalii. Amma normaali. Okay, kan normaali ta'een sii kanna.
Normaalii Eenyu? akkuma keenya kana nyaatee Okay, si qaba. dhugee Adam dhugee Adam ni hagee beektaa? too miti kan du'e Yesuus Ad- Kiristoos. Abboo du'een jedhin qaama namaa jechuun waan si jedhe Adam ni beektaa? Adam. Ya? Adam ni beektaa? Adam. Aadamimmaa eegaa ka'umsa keenya kaa'in. Okay, inni nama normaali moo normaali miti? Nama yeroo calqaba uumame inni. Namni yeroo jalqaba uumamu kun nama normaali moo normaali miti? Normaalidha kaa. Inni kun abbaa fi haadha ni qabaa? Abbaa hin qaba. Eenyu abbaan isaa? Waaqayyo. Goobas. Yesuusoo haadha ni qaba moo hin qabu? Haadha fooniin irraa dhalate kaa. Ni qaba moo hin qabu? Hin qaba. Adam ni qaba haadha foonii? Aadam hin qabu kaa rabbiitu Goobas. uume. Okay, Yesuus abbaa ni qaba moo hin qabu? Hin qaba. Adamis abbaa ni qaba, Yesuus abbaa ni qaba. Normaal no? Miti? Okay. Goobas. Normaali mi? Eewwa. Okay, Adam dubartii qaama saalaa dubartii keessaan dhalate moo hin dhalan? Aadam. Aadam biyyoo irraa tolfame. Eenyu tolche? Rabbiin tolche. Qaama saalaatiin wayii dhalate? Hin dhalan. Kana haadhaa fi abbaa foonis haadha foonis hin qabuumi? Hin qabu Aadam. Goobas walii galle Yesuus haadha foonii ni qaba moo hin qabu? Foon uffatee cubbuu ilmaan namaa. Foon eenyurraa uffate? Haadha isaatirraa himi? Mariyaama irraa uffate. Okay, goobas haadha foonii ni qaba moo hin qabu? Haadha foonii qaba kaa garuu fooniin miti kan uumamuu danda'een. Abboo waan fedhan Adam fooniin uumame? Aadami waa'ee Aadamii haasa'aa jirtaa? Lachuu wal jiran si qabu jira. Adam fedha fooniitiin qunnamti saalaatiin uumame? No. Gadaameessaa keessa seenee bee qaama saalaatiin? Ustaazi dhaggeeffadhaa kaa ani hin jenne Aadami biyyoo irraa uumamee siin jedhe biyyoo irraa Eenyutu uume Adam san? Allaatu uume. Goobas nama foonii ta'e moo hin taane biyyeen san? Ta'eera oo. Foon san eessarraa uffate? Addaam. Rabbiin kaa waan fedhe godha bakka inni fidu. Alhamdulillah waan fedhe godha. Biyyee san foon Waaqayyo godhee foon isa uffisiise. Yesuus Kiristoos. Okay, kanaaf Adam biyyeen san haadha isaati jechuu ni dandeenya? Biyyee irraa dhalate? Yesuus Kiristoos moo? No, Adam. Adam normal ሰው ነው በቃ ሰው ተብሎ Okay, normal ሰው ገረ ኢየሱስን dhufa. Yesuus Kiristoos gadaamessa Maryamaa keessa ture moo hin turre? Ture eenyutu achi keessa kaa'e? Waaqayyootu kaa'e. Yes. Okay, Waaqayyoon kaa'e eenyutu dhiira isa godhe gadaamessa san keessa dubartii osoo hin godhin? Rabbiin. Eenyutu foon akka dhiira foon uffisiise ji'a sagal eenyu gadaamessa keessatti isa kunuunsuu ture? Rabbiidha. Eenyutu akka qaama saalaa xiqqaa saniin dhalatu taasise? Rabbi kama waa mara godhe Rabbi. Rabbiin kan Aadamuma san tolcheetu Yesuusis tolcheemi? Yes. Bakka walii galle reem normaal ሰው ነው በቃ ሁሉ ሁለት ላላ wanni naa hubattan asitti ustaa. Ayye irra deebi'ayye maal seetan? Yesuus normaal ሰው አይደለም ታውቃለህ? amma normaaluma na jedhe ammas duruu diidee manaati darra deebite. Situ jedhe ka. Abboo ani akkin sin jedhe anaa fi atuu garaagarummaan keenya wal adda. Anaa fi atuu uumama irratti ati maybe ji'a sagalii dhalatte maybe ji'a saddeetitti fi wayittiin dhaladhe. Walii gallee? Okay. Teelli keenyaa tokkoo miti. Namni okay waan ajaa'ibaan sii kana nama Iyesuus caaluu jira wangeela keessa nama ta'e ni fudhatta? Kan Iyesuus caalu addunyaa kanarra inumaan jiru. Addunyaarra miti wangeela keessa jira. Naafidi nana mana. Ni fudhatta? Ni fudhadha wallahi. Okay, wangeela biraa ni qabda? Hin qabu anillee moobaayila malee hin qabu. Okay, moobaayiluma ni qabda? Eenyu qabaachirra? Moobaayila amma yoon duubatti deebi'ee hin cufa kaa. Okay, as agarsiisu. Okay, Khaliifaan guddisaa qoy. Khaliifaa guddi waan isan baasiif. Ibroota baasiif. Qoy. Baasee as agarsiisu dhaggeeffadhu nama Iyesuus caalu. Kana kan waaqeettanii sila kiristaanii waaqessuu qabda. Maal dalage sila ustaaz maal dalage? Na dhaggeeffadhu waliin laalla waan dalage fi waan balleesse waliin laalla. Ibroota boqonnaa
Ibroota boqonnaa Eenyuun torba namichi lakkoofsa takka irraa eegalee ilaan qasadii. Malkisaadiq nama jedhamu jira. Illal takaa qoy ijaan argutti caalamu dhageetii miti nuti si ergisina wangeela kee. Gonkumaa inni Iyesuus Kiristoos hin caalu addunyaa Ni kanarratti jira hin uumamne. ati quban qabdu isa wangeela bar wal quban qabdanii bar. Hin uumamne. Hin Aboo uumamus. Hin dhaggeeffadhu. uumamus. Amma laale dubbise atummaan kunoo ayyee amma dubbise. Okay. Dubbise. Malkiseedik. Takkaa dhageessee tun beektu kana ta'e walgeera irratti argitee tun beektu. Daf. Beeka ustaaz akkas hin jedhamu kaayee. Ayyee ishi iqirta. Okay. Afwan. Malkiseedik mootii Saaleemiitii fi luba waaqaa waan hunda oli ture. Okay. Innis otoo Abrahaam jedha. Otuu Abrahaam mootota agartee mootota mo'atee deebi'uu itti dhufe. Itti dhufe. Isa deebisee jedha. isa eebbisee jedha. Eebbisee jedha eewwa. Eewa. Okay. Abrahaamis waan hundumaa kudhan keessaa tokko kenneef. Isaaf kenne. Isaaf kenne. Jalqabatti maqaan isaa mootii qajeelummaa jechuudha. Ergasii immoo mootii Saaleem jechuunis mootii nagaa jechuudha. Mootii nagaa jechuudha. Amma bakka sadii kana dubbi sadii kanarra kun dubbiin asis qabachuu deemti. Asi amma hanqasii komandoo hunda yaamtu. Inni jedha. Inni Malkisaadiq san jechuun Malkisaadiq ka duraan dubbise inni san Malkisaadiq ayyee yookaan haadha hin qabu. Abbaa Hidda dhalootaa Sadii jalqaba irraa eegalu jalqaba bakka abbaa irra utaale jalqaba irraa eegalu. sadii irraa eegali sadii irraa. inni abbaa jedhe abbee maal afaan utaalaan suuta abbee muramtee tesi komanda yaa muramtee jedheeti lahanko suuta dubbisi. hin murre natti Inni mul'anne jedhe- malee ani hin muru. No jala muramtee yaa muramteetti agoota si komandoo murteessu dubbii takka. Okay Akkam? inni jedhe Inni abbaa jedha inni abbaas yookaan haadha haadhaas hin qabu. hin qabu haadhaa fi abbaan qabu Malkisaadiq. Tole Hidda dhalootaa jedha laa. hidda dhalootaas Hin qabu. hin qabu hidda dhalootaas ni beekta Yesuus ni qaba hin qabu. Barri jireenya isaa ta'u jalqaba. Guyyoota yookaan dhuma jireenyaas hin qabu. Okay bara gartee jalqabaa fi xumuraas bara jireenyaatis hin qabu jedhenne. Innis akkuma ilma waaqatti Akkana. luba bara baraa Waaqaa ta'ee jiraata. Okay amma gaafiin kiyya kanarra gaamma. Na dhageessaa? Malkisaadiq ofiin guddisa amma olii asii achi amma atii dubbisee miti. Amma ofiin guddisee dubbadha qoy. Khaliifaa isaan kunchiisee qoy oliin baasa. Waaniin jedhe. Dubboosa kam taate dubbiin? Ndee. Kam goona Khaliifaa? Anaat tolchaa dhiisate haasa. Okay. Hayyee waan jedhe Malkisaadiq kuni mootii Salaam gartee mootota tokko mootee Abrahaam osuma deemuu karatti dhufee 10 irraa takka kannee fi gartee Malkisaadiq jechuun si kaasaa mootii Salaam akkana isin jedhee dhufee inni kun isin jedhe sadaffaa irratti akkasimi inni kuni abbaas haadhaas hidda dhalootaatis hin qabu barri jireenya isaatis jalqabaa fi xumura hin qabu jedheemi. Eewa. Yesuus Kiristoos haadha ni qabu moo hin qabu? Hin qaba haadha. Hidda dhalootaa ni qabu moo hin qabu? Luqaas keessatti Maatiyos keessatti hidda dhaloota isaa lakkaa'anii Daawwitii fi cufa keetti galchan ilaa addamitti miti. Okay namtichi kuni bara jalqabaas hin qabu xumuraas hin qabu haadhaas hin qabu abbaas hin qabu waaqa moo waaqaa miti. Amma Malkiseedik kuni. Malkisaadiq kun waaqa moo nama? Qoyka. Amma waa'ee Yesuus immoo waa'ee Malkiseedik haasawu. Malkisaadiq Yesuus ni caala moo hin caalu? Yesuus haadha foonii qaba. Namtichi kun haadhaas abbaas hin qabu
hidda dhalootaas hin qabu jalqabaa fi xumuran qabu Yesuus Kiristoos jalqaba qaba bakka irraa dhalate haadha irraa dhalatee Yesuus jedhamee itti moggaafame achi dura Yesuus jechuun yeellam Malkaseediqiif jedheetti anamma bakka kanatti wanti jedhame kuni Malkaseediqiif jedhee too hin amanu. Malkasaadiqii jedha bar mata duree baasi boo mata duree wange Laalaaka eenyu kana qowan qabdu ati takkaa yoo magartee miti waldaa dhayitee yoo si garsanii kana waldaa yoo dhayitee faarfataan si garsiise achirraa baqata. Malkaseediqiin kun jechuun Arabaa bar namtichi Arabaa bar Arabaa miti wallaahi. Araba mootii Malkisaadiq jechuun mootii afaan Arabaati boo maaloo maasoo Ibraayisti Arabaa miti Ibraayist. akka fadheetu afaan Arabaati mootii jechuun Ibraayist. mootii jechuun afaan Arabaati okay Ibraayistii isaa No. ta'ee okay namtichi Ibraayistii namtichi kuni Arabni isinitti immoo Arabni rivaayisdi kan ta'e afaan Hibruu irraa ustaaz. waan siin jedhe mee akkuma fedhe amma sannis gaafa biraatti Allah jechuun Arabaa miti ustaaz. na Allah dhaggeeffadhu jechuun Arabaa miti. na dhaggeeffadhu ka amma sanii garas hin deemini Malkisaadiq kun Iyyasuus ni caala moo hin caalu Hin caalu. Wanuma tokko okay waan caaluun ayyoo waan dhaggeeffadhu ustaaz. na dhaggeeffadhu san siin hin jenne na dhaggeeffadhu Buusaarraa kan ka'e yaa marga gurbaa waggaa 7 dheede akka horiitti Waaqayyo yaa kan gurbaa eegsisu. ani san siin hin jenne na Inni dhaggeeffadhu cubbamaadha. na dhaggeeffadhu ka waan Yes. siin jedhe Yesuus malee kana Malkisaadiq abbaa qabne na dhaggeeffadhu abboo Yesuus Kiristoos haadha ni qaba moo hin qabu haati isaa Maariyaamaadha. Malkisaadiq haadharraa dubartii irraa ni dhalate dubartiin ni deette Malkaseediq nama ta'uu siin hin jenne bar ani uumaa siin hin jenne bar Malkisaadiq akka nama bakka itti jedhu ni fidda Malkisaadiq nama bakka itti jedhu ragaa fiduu hin dandeessu sirraa gabaabsanii halkanii sa'aan na deemte waan siin jedhe halkan waa'ee Malkaseediq nan dhibu beekte amma si dhibe aboon maaliif sin dhibin nama Yesuus caalu hin jiru naan hin jenneeti nama Yesuus caalu maaliif hin caalle kun Yesuus amma asitti kabajaa Waaqayyoo fi waa'ee Waaqayyo abbaa qaba haadha qaba. okay sirraa gabaabsaa qoy sirraa hin gabaabsaa Ustaaz. okay Ustaaz. waaqni dhalata Waaqni hin dhalataa ni dhalata akkanaaf atiin dhalatte moo dhalan laala wannan na hubattan ustaaz Waaqni hin dhalatus hin dhalchus. okay goobas Yesuus ni dhalate moo dhalan Yesuusi rabbiitu ergee Abbo kanaaf okay qaamni rabbiin erge tokko waaqamoo ergamaadha. Yes gaafa ergamu wal keessa jiru Waaqayyoon wajjin wal keessa. Maa waan wal keessa jiru akkamitti waan wal of keessa jiru Yesuus Kiristoos qaamni isa erge san eenyu jedhama. Okay ustaaz ani wanti sinin jedhu ati waa dubbisi an waan sin jedhu sirraan gabaabsaa akka nama jedha kana waa wangeela bilchaane wangeela dubbisi. No ragaa hojjetan. maaliif Yesuus Kiristoos masihiin akka rabbiin biraa ergame Abboo rabbii reefu walii gallee ture rabbiin biraa ergame san rabbii guutuudha moo rabbii irruudha? guutuudha rabbiin Yesuus erge san malee rabbiin biraa ni jira? Injiru ka Yesuus Gobas. Ustaz Rabbiin Yesuus erge san Yesuusiif maal ta'a? walilolu ustaz Walilolu lafa qotatu jirru. masihii kana musliimni akka ergamaa rabbiitti fudhata mitiire. Wangeelleen akkasuma wangeellenis ergamuma jedha. Qo'ame ustaz akka ergamaa rabbiitti fudhataa mitiire musliimni illee. Ergamaa rabbiiti jedhee mana yaa. Yes. Kanaafuu ergamaa rabbiiti jennee hin fudhanna moo hin fudhannuudha amma mee maaludha? Ni fudhanna. Ni fudhanna. Erga fudhannee moo waan rabbiin isaaf kenne hojii inni dinqii adda addaa hojjete sanatti hin amannamoo amannu? Ni amanna waaqa jenneetti hin amannu ka dinqii waaqayyootu garte harka nama Naazireet kanaan dinqii garaagaraa jedha wangeela hojii ergamootaa keessattuu. Hojjete dinqii eenyutu akka dinqii harka isaa irratti hojjetu raawwate waaqayyo Yesuusii miti. Addunyaa kanarratti akka Yesuusii kanarratti dinqii ka hojjete jira. Abboo jira Museen ni jira Museen bishaan adda dha'ee baase Yesuus bishaanuma adda dha'ee hin baasne
Museen bobaasaa jala kaayitee bofa godhe ulee. Iyesuus immoo bishaan irra deemeera ka. Bishaan irra deemeera bar. Museen adda dhee baara adda baasee laaf baara jidduu deem baara guddaa. Museen rabbiitu itti hime. Rabbiitu akkas jedheen. Bishaan irra deemeera wallahi bishaan baara irra deemeera. Dhaggeeffadhu. Namni baara irra deemin hin jiru nutu daa'inne deemaa turre. Waan siin jedhe Iyyaasuun aduu tanaan dhaabbadhu jedhanii aduu tana dhaabe. Iyyaasuus aduu dhaabuu danda'a? Hin dhaabaye. Hin dhaaba wanni. Ni dhaabaa miti bakka itti dhaabe naafiti. Situ na gaafate ka ammala. Situ na gaafate ofii. Okay, san bira kote. Dinqii Museen dalagee Iyyaasuus hin dalene. Dinqii Nabi Muhammad dalagee Iyyaasuus hin dalene. Dinqii hunda nabiyyoota jaarraa isaan keessa jiran. Akka Iyyaasuus immoo dinqii hojjete. Kan akka Iyyaasuus Kiristoos dinqii hojjete. Nadaggeeffadhu waan siin jedhe dinqii biliyoona dalaydus waaqayyo ta'uu dandeessu bar. Waaqan taatu bar. Waan gortee ogummaa waan waaqayyoon si daleyse dinqii dalageef namni waaqan ta'u. Hin ta'u. Hinta Iyyesuus ka achumaa muudamee dhufe calqabuma uumama isaatu waan sin jedhe bar ati amma waan sin jedhe ergamaadha Iyyesuus amma nadhiis dura ati waan na dhaggeeffatu masii wanta kara walii gallee adeemna cufuuf hin deema masii jechuun maal jechuudha ustaas dibamaa jechuudha nama waaqayyoon isa dibee jechuudha dibamaa jechuudha yes kanaafuu dibamee eenyu dibe dibamee dhufe wanna marasaa amma fakkeenyaaf rabbii dibe mana kiyya kana waan na duuba jiru kana namaan naa dibee jira anaa miti kan dibe tokko jira eenyu rabbii kamtu dibe Yesuus rabbii tokkicha dibe okay Yesuus rabbii Yesuusin rabbii keessa jira rabbii dibe naan jettee naa deebis Yesuus rabbii moo rabbiitu isa dibee jira moo jiru isa duuba jiru rabbiitu dibe innis rabbii wal keessa jiru isa jechuun rabbi jechuu okay rabbii sanoo eenyutu dibe inni of danda'aadha oo. Okay, Yesuus ni of dagate waaqayyoo kootiif keessa jira Yohaannis 20 waaqaan qaba jedha Yesuus Kiristoos ani waaqaa miti. Isa ani ergadhe kana isa dhagaa jedham. Aboo ergamaadha san amma mucaan amma sitti naga mucaa kanaan sitti naga namaan asii erge kana naa kabajiyoon siin jedhe maal jechuu sanuma waan jedhe Yesuus Kiristoos waaqa isaan turre. Waaqa akkamii waaqesse. Luqaas 6:12 irratti Yesuus Kiristoos yeroo sanitti gara gaaraatti tolbee halkan guutuu waaqayyo waaqa isaa bule jedha. Yohaannis 8:40 irratti akka jedhu Yesuus Kiristoos ani dhugicha waaqayyo irraa dhageessanitti meere jedha. Yesuus Kiristoos Yohaannis 20:17 irratti gara abbaa kootiif abbaa keessanii gara waaqayyo kootiif waaqayyo keessan ol naan baa jedhiitti na himii na abboom jedhee Maryaam Magdalene dubbate jira. Yesuus waaqa qabu waaqa. Wanta kana quraana meeqa irratti argee sila ustaazi mee ati wangeela sadii gurba saati quraana yoo barbaadde na gaafadhan gurba waan siin jedhe Yesuus Kiristoos waaqa ni qabamoon qabu inni iyyuu mataansaa waaqasi namasi si dhugoomsa siin dhugoomsa moo dubbii kiyyaa fi keetii dhuga moo dubbii Yesuustu dhuga kiyyaaf kee bari nu lafarra jirra brother inni bari na dhaggeeffadhu irraan si deebe dubbii Yesuus dhugoomsina wangeela dhugoomsina moo dubbii keetiin dhugoomsina dhugoomsina jechuu fudhannamoo wangeela fudhannamoo dubbii keetiin fudhadha wangeela fudhan goobas hayyee wangeela kee dhaggeeffadhu gaa amma sirratti siraa xumure gooli seenuu deemta wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa dhaggeeffadhu boqonnaa 20 lakkoofsa 17 akkana jedha kuno akkana jedha Yesuus immoo ana hin qabin ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane gara ol hin baane jedhe Yesuus Eka osoo wannaan saan gahin hin deemu kaa'ee. Waan fa'ee haa taatu beeka namni hundinuu gartuu yeroo geefte waan sin jedhe Yesuus amma anan qabin ana ammayyuu gara abbaatti ol hin baane jedhe. Garamitti jedhe. Gara abbaatti. Abbaan eessa ture? Abbaan ka bakkuma ture ka hallaan. Bakka ture ka masaraa mootummaa ture. Inde ati eessa jireettee yaadda hallaan? Siin gaafate ani Allah yana gaafate Qur'aana kiyyarra wangeela keenya Yesuus Kiristoos ana ammayyuu gara abbaatti ol hin baane anan qabini jedhen garami waaqayyoon garana jechuun akkana gadi jechuudha siin gadi jechuudha moo ol jechuudha siin. Mee ustaaz gaaffii kana summaa dhiire wallahi. No akkanatti siraa xumuru deema rabbi ani fixadhe. Ani beeku rabbiin hin jira jedhee amana malee bakka jiru hin beeku anillee. Okay dhaggeeffadhu bakka wangeela keenya rabbiin kun yoo bakka jira
Okay. Hayya singarsa. Rabbiin bakka jiru hin beektu duras sanis wangeeluma irraa singarsa Luqaas keessa jechuun inni jira akkaataa haaya kadhannaa irra Yesuus dubbate. Dhaggeeffadhu. Okay, Yesuus itti fufee akkana jedhe. Yesuus akkana jedhe. Ustaaz Dhaggeeffadhu. gara gaafii osoo deeme waani gara gaafii Gurbaan hin gaafattaa qoy dura Yesuus akka waaqa qabu ani waaqaan qabaa kan jedhu si gadda akkana jedhe dubachi booda ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane gara obboloota kootii dhaqi waaqayyoon obboleeyyan qaba. Dubbisa mee dubbisa. Na waliin hin jirtu wangeeluma. Dhaggeeffachaa jira. Okay. Gara waaqayyoo kooti gara gartee ani gara abbaa kootii fi gara abbaa keessanitti gara waaqayyoo kootii fi gara waaqayyoo keessanitti ol naan ba'aa jedhe. Yesuus Kiristoos waaqaan qaba jedhe moo hin qabu jedhe. Jedhe. Kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqni qaba. Amma eessa dhaqee Rabbiin bira dhaqe. Aboo isa dhaqee hin dhaqaatis hin dhayitaa namni hundinuu gana uumamni hundi gara fuula waaqayyoo deema kan du'ees kaanis iskeelis gara ol akkanuma ol behe gara ol fudhatame nama ol fudhatame jira osoo hunduun ilaarra gaafa du'aa hin beekne. Ustaaz akkamitti fudhatame? Mee tasaan nan dabarsin Yesuus Kiristoos waaqni qabu moo hin qabu waaqayyoon kan kee. Isa erge qaba kaa. Inni erge kun waaqa isaaf ta'a moo hin ta'u. Nu akkasitti adda baafnee nama nu beekte. Kunoo dhaggeeffadhu akka isin amantan wangeelli akka saman. Waan sadii jiru. Aboona dhaggeeffadhu. Yesuus akkas hin jenne. Narraa fudhadhu kaa ishii yaada koo narraa fudhadhu kaa. Ustaazi ani amma Rabbiin abbaa qabaa yookaan immoo nama bira deemu qabaa jedhee addaan baasee sitti himu. Ani kanan amanu Father, Son, and the Holy Spirit one jedhee tanan amana. Waan akka jedhamu jechuudha. Kun amane ati feetu zero dhawu jedhee amane yoo feetu kudhani jedhee amane ani nan galchu an waan wangeelaan sitti jiraate waan yaada kennan. Eshi ustaaz sadi sadaffeessoo jechuun maal jechuudha? Quraana 573 moo akkas? Wala taqulu isa sadis sadin jedhina waaqayyoon isa sadi gartee sadaffaatiin jedhina waaqa abbaa afura qulqulluu kana waan akkana kana isintu jedhe. Sambar dura waan kee kana mirkaneessi quraana dhayinaa kaa waaqayyo maaf didda wangeela irra jiru. Hindinne quraana illee bee. Mee namni nama ajaa'iba. Ani jechuun wallahi wangeela irraa illee wala baate quban qabdu hin beeytu hin dubbisu na rakkoo jirta beeyta waan siin jedhe afaan Oromoos dubbisu jira. Yesuus Kiristoos waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessan biraan dhaqaa jedhe. Waaqayyoon qaba jechuu moo hin qabu jechuu? Isa erge bira dhaqe kaa. Isa erge siin hin jenne waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessaniitti ol naan ba'a jedhe. Isaan adda baaniin beekan ustaazi. Ani si hojii fixadhe goobas galatoomii I can't deal gaafa wangeela dubbiste kottu an qanumaan si jedha si jaaladha.